Ashama harkafuuni hordoftoota YouTube chaanaalii hundumti keessanuu bakka jirtanitti nagaa waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadhaan nagaa kotti galanii waaqayyoodhaaf haa ta'u deebi'ee dhufeen jira har'a firaankii nama gochuu yaadeen firaankii firuun firaankii godhadheen garuu firaankii naaf hin ta'u haala salphaadhaan firuun tariyyoo naa milkaa'e firaankii gochuu yaadeen jira. Amma dhumaatti na daawwadhaa share like godhaa comment illee na barreessuun dagatiin dogongoran qaburratti comment naaf barreessaa isinin jedha. Hedduun isin jaalladha hedduun isin kabajaa hordoftoota koo warri na hordofaa turtan hundumti keessanuu guddaa naaf galatooma naaf jiraadhaa isinin jedha. Warri haaraa dhuftanillee baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaatti dabalamaa wanta asirratti darbu qoosaa tokko firaankii asumaan daawwadhaan isinin jedha. Firoodha nan bilbilaa fi maaliifan firaankii gochuu kana yaadee fi kaleessa wajjin inni naasofni ani hojiirran ture biiziin ture waan ta'eef bilbileef jechuudha. Amma immoo inni nan ba'a jedhee natti himee ture yeroo boo natti himee tura natti hima yeroo hundumaa jechuudha. Kanaaf duraan amala akkasitti argisiisee hin beeku amma immoo akkamittiin baataa na wajjin oduu naasa'ini kaleessa wajjin inni naasofni hin beekta. Akkamittiin baata jedheen kanarratti firaankii gochuu yaade jechuudha. Tarii yoo naa milkaa'edha waan naa milkaa'u natti hin fakkaatu garuu yoo naa milkaa'edha yaade firaankii kana gochuu na yaala. Na wajjin tura na hordofa amma dhumaatitti isiniin jedha. Uffata koollee hin jijjiirranne yeroo naaru viidiyoo natti dawwala waan ta'eef viidiyoo gaafa natti dawwalu uffata yoo hin jijjiirradhe narratti naqaa waan ta'eef kanaaf akkuma mana keessa jirutti hojjechaa jira viidiyoo kana. Kanaaf na hordofaa isiniin jedha nagaa na tura firootti nan bilbilaa na wajjin tura. Nagaa olte firoo. Nagaa waaqayyo akkamati. Nagaa galata waaqayyo. Wal manakka. Nagaa. Utakam nagaa. Anguma situ nagaa temati. Ini teli. Eso oltere galtaati. Eso oltere galtaan jedhe. Eso no le malato. Ana gaafattaa rees. Oguma gaafadha. Eso no le va casti mal lagise mal argite mal taeta. Maal beeka iddoo tolti ka. Situ beeka isa maal iddoon beekuu danda'emaa kan dhibbadha. Maaltu nama uffachiisa akkasumatti hin gaafisi gaafadhe malee. Na dhibdee garuu akkasumatti na dhiistee deemuun kee. Eessan deeme? Situ beeka iddoo deemte maaliif baate akka kaleessa waliin naasa'in hin beektaa dunatti naasa'in akkamittiin baataati siin dabbaruu firoo. Kortem situ jaalluka. Na dabbara haaraan si jiru na cannaqa haara keessa kootan si jiru. Asi cannabu gamaa si galchee waan na galcheenaan. Saa cannabu garuu kan maalii baataatu duna wajjin naasa'in akkamittiin baata naaf yaadduu ati akkam baay'ee si yaadu naaf gochuu dadhabdee warta sumayyuu. Maal na galchee? Ragaaluu kun dabbara. Nagaa miti nan gaafatiin. Fiikee bakka barbaadde ooltaan wajjin nama na ajjeese ofii ho'i. Na wajjin haasoftee akka sammuu koo na bashannanu na gochuu dhiisee walii gadi deemta. Bareedduu koo akka isti yaadee miti hundee na cannaqamaan ture ati sin dabbaramtaan dattuu. Inna sagalee si ergeenna kun deebisuu fiteetis. Wantoota deeman qabu
mana hin baane mukaan mana gibbiidhaa gadi hin baane. Mukaan kun Maali bilbilli karaa ittiin tokko miti? akkoo waayifaa irraa balleessina eenyu bilbila cufeeni nam tokko yookanaan bilbila dheetan bilbila mana itookii hundumaa irraa balleessina. Maaliif garuu nagaati? Barbaadaa ture. Nagaara. Jechuun maal taatareetiin akka kanatti yaadee ture inni itti mufatu. Kan nagattee baate maafan mufanneeri maal jechuudha? Kaleessa tooraan arginoollee kunneentii hin beektu wali. Ofii keewwana yaaduu dhiistan akkasii yaadu na hawwachuu dadhabdee? Akkasin jedhamu caalu kunis gabbaa iskii yaadatti deebii haasa'e kana yaaduu dhiistee maal hin jedhin qabu. Kakkaatti deebii haasa'e. Barafuma mataa waliin hiina. Akkasii? Dubbiin mataa gaarii miti. Gaarii ta'e dhiisee waan na galchuun qaban. Mara caalu. Mataate nagaa miti. Nagaa miti nan gaafati nagaa maaliin qaba siinaa soomaalii nagaa kan qabne hin beektu? Beekamsa maal taatare nagatee akka kanatti dheekkamtee haasoftaare maal na galchee maalumaan. Bakka dheekkamuun barbaade. Maskii dheekkamne bakka achi sirraa dhagalame takka waan barbaadde naan jedhe. Akkasii? Akkuma sitti toluuf jechuudha. Kanatti toluu barbaadde maal nan dubbisi manaan baatu donaan bilbile manaan baatu turte. Mana taa'ettee sayyuu mana keessa darsuu kan maalinaan bilbil ture ishee. Dhageekaa waan sin jechaaru manaan baanii sin jechaan jira. Donaan dubbisiin baatee maal jettumu seegaan ture bilbila kee. Dabbaraa ture si ergeen yeroo sana laaqaa iyyuu nyaanne ilaaltee mala keeffattee jal'istee ammas duubii namoota deebii si barreessinaanis immoo achumarraa wanta neette deebii gaafa garee keessaa immoo barreessita wanta naaf ta'u koo miseejii kollaa Bakka. Ajaa'iba! Nama dhibaasirraa kan bara kana. Qooseeti. Karaan kun gubachaa jiraana. Karaan kidheedhatti qoose. Kuma qoostu jirta asirratti. Maaltu si gubaa amasti neekamne maaltu si gubaa Kan maalitti dheekkamtaate? Maalin bilbiluu deessatee jiran barreessumaaf deddeeminaaf gabaasee barreessu. Guyyaa koo waan maaltaati sirrii masa sirrii turre mata. Sirrii maaliin turare naa bilbiluu deddeemaa na jeeqamaa rakkeessi qoye. Utas jeeqamaa na ta'e koo sa'aatiin online itti deemutti kun haa bilbilta. Akkaseedhaan jedhe. Ofii kee yaada gara biraa deebiste fakkaata faanaa yaaduu dhiiste. Gara kam? Situ beekessa. Isin argite yoo? Naaf argite? Moositti waan intala tokko wajjin deemaan ture guyyaa isa mana hin dhaabate deemnaati. Annaasin buta malee naan guyyaa biraa namooti bajaajii balaalee galgala kanaa waan isheen ture garraa buuse akka walitti dhufte namoonni akkas taanaan immoo
Dubbatti. Maalini? Dhugumadha jecha dhuguma. Karan dabbaraa immoo dhuguma qalladii anna dabbaraa rakkatu sitaniira dhugaa rabbii walala sitan. Bareedu. Jaalala. Maaltu nama dhibaa? Maaltu si beekama? Hundi isaayyuu. Hundi isaayyuu. Har'a fagaachuun kee baay'ee na dhibaara. Kolfi. Akkamitti yaadde sirraa fagaachuu? Har'a fagaannani guyyaa tokko ooltee bara doonii dubbisi. Lakki. Yoomiyyuu sirraa fagaadhuun. Moo mootii qabachaa jirtaa? Naagalaan jiru. Moo piraankii hidhatenne? Piraankii abbaa piraankii of nama seeta. Nama qabamtee tadii sirka. Jira. Piraankii dha. Yaanni keemmaa piraankiidha. Piraankiidha. Kootti nyaata piraankiidha amma. Maali piraankiin akka kanaa immoo? Guyyaa guutuu balleeffannaa kee dhokfachuu fetteetu piraankiidhaan na shawwaduu dhufte. Akkasii balleeffannaa koo maaliin balleessi? Isa ofii balleessite natti dabarsuu edda gaasala. Dhibbisaa bakka na dabbaraa irraa ishee jennaan. Baga si dhibbise waan nagayeera naan baga si dhibbise yoo si dabbare naa bilbiluu dhiistaare. Moo ani attaasawutu si dabbare. Jaalala koo qalbiitti deebii haasni maal taate ta'e hoo. Piraankii haasaa jirta malee ta'e cinqii dhibbuun kun maal sana gasheen jettooti beeka. Yoo dhiphatte naannaasawu si dhibbisaa qoya naannaasawu maaltu kanaaf isa maaltu walitti fideen jedhee barate. Irra caalu kun dhibbisaa maal siin jennaan akkasitu bilbilta hin jedhee si eegaa ture gocha maraan callistee badde kana nyaatee namatu mana dabbaruu. Ammaa yoo ka dingataa si bilbilu malee si bilbiluun barbaade. Mataan rakkoo barbaadan nan ceeqeemee akkasitti uffata tokko miiccuu na dabbareen ta'a atichi teessaa damaatti sala. Deemi cadhufa. Nama fuula namaa wayyaa naa miiccoomusitti uummata dhufte. Fuudhi maal na galchana dhibballee fuudhi tokko dhiise. Maal wayyaa sabiin qabu maal dhibba maal isa. Jaalala. Ana manaa kiyyaa. Waan ofii. Dhimma sheeku. Sittoofsee kiyyaa waan inni bakka hin ga'u. Maal dhashe maal balleessee wantanii dhawu immoo maaliin godhee naa galu fidee maqaa ishee dhiifama ishee balleesse. Bikin balleesse dhashe. Jaalala. Jaartii hoo. Maaliif duwwaa? Sittoofsee kiyyaa.
Kuma sitti tole godhi yeroo kana booddee. Kuma sitti tole godhi. Kuma sitti tole godhi. Maaloo wayyaa oguma sirias gochaartaati waan ni caalu isin kadhadhamte argisita waan dabbaruu maal nagamu maal batte kana balleessi jedhame Actually, you must in the balleessi balleessa bakka saayiif staatoloshi meedeessi balleessi radeessi yoo masi gaafa deemte kunuunsi staatoloshi Frankie. Are narratti cufate. Arra ani mana bainsa mana wali garuu inni walitti mufannee jiraanna hin deemu garuu durumaayyuu garuu ani yani waan itti irratti waldollee sin qabnu walitti sin mufannee lafuma ka'eetiin sababa barbaadee meseejii isaa ilaalee callisaa ture jechuudha. Deebee immoo ilaaliyyuu dide online irraan taa garuu meseejii isaa ilaaluun dide kanaaf aaree ture. Imbaali jechuudha mana baay'ee iddoo deemu garuu natti meera durumaan hin deemanaan jedhe garuu moombaalichaa jirata jedheera. Kanaaf tarii yoonaa kaasitti deebiseen bilbilee ilaala. Baay'ee kana yala. Bakka naaf kaasaan jiru karma keessan booddee dhiifama gaafadha. Piraankiin kun yoo isinitti tole amma dhumaa daawwadhaati. Koomantii naa barreessuun dageetinaa like share gochuun dageetinaa akkasumatti tolmaa abdiin qaba ittiin boortollee barumsallee waan tokko irraa hubattu jedhee yaada. Nagaan naa turaa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja kana fakkaata piraankiin keenya irraa